ulfaadhaa galatoomaan jedha sila akka miidiyaatti nama dubbisna malee hedduu silaa dubbachuun nurraa dubbisuutu nama keessummaa dubbifachuu qabna turre akka gaazexeessatti jechuudha. Egaa gumii balalii irratti affeeramanii immoo gumii raafuun ceera fokkuudha itti hirmaachuutti isin gammannaa. Hedduu kan inni itti gammadu anis abboottan xurree qabsoo Oromoo jalqabaa qabanii fudhatanii dhufan agaarraan baatu umrii guutuu qabsoo uummataa keessatti gatii baasaa jiran gidduu ta'anii isaan irraa baruunis carraa guddaadha, hiree guddaan argadhe waltajjichaa fi galatan qaba. Sagantaa kana immoo kan dursanii gaggeessaa jiran obbo Leencoodha. Duree qabsoo Oromoo jalqabaa qabanii dhufan fuuldura ta'anii dubbachuu ulfaatus ammoo wannaa koo waa xiqqaa na of kolchaa jechaa marii biyyoolessaa mata duree jedhuun gumiin balal taa'uunsaa waanuma sirriif yeroo isaa eeggate jedheetiin jalqaba. Marii biyyoolessaa waan tokko clear ta'uu qaba jedhee yaadaan waan asiif achi deddeemuu fi burjaajii tokkon arga social media irratti asiif achi mariin biyyoolessaa akka waan amma gidduuma kana ajandaan kun ka'eetti warra fuudhanii deemantu jiru. No. Jalqaba qeerroo fi qarree qabsoon Oromoo satoo qabsoon biyya kanaa bara dheeraa seenaa obboleessi koo waan baay'ee tuttuqeera. Qabsoo irraa miti dhiibbatee dhufe rakkina ba'aa bara dheeraa keessa uummanni biyya kanaa gamtoomee keessattuu qeerroo fi qarreen Oromoo waggoottan aanu kana adda isaanii rasaasa dura dhaabbatanii taankii dura dhaabbatanii qabsoon kun milkaa'ee jijjiiramni kun dhufe fagoo miti dhiyoodha. Ministeerri muummee biyya keenyaa Dooktar Abiy guyyaa haasawaa jalqabaa isaa paarlaamaatti godhan namni irra deddeebi'ee dhaggeeffate yookaan waan sana hubate mariin biyyoolessaanaaf fireem kan ta'e guyyaa sana jedhee ka'uun barbaada. Because speechiin guyyaa sanaa waa hunda of keessaa qaba. Saboota lamootaaf uummattoota biyya kanaatii fi turning pointii ture siyaasa biyya kanaa keessatti jedhee ka'uun barbaada. Biyya keessatti qofaa miti biyya ambaatti warri ala jiran dabalatee paartilee haa ta'u diyaaspooraa haa ta'u namni galcha jedhu biyya kanaaf dhufee biyya kanaaf ta'uu qaba. Qorichi biyya kanaa walteenyee dubbannee biyya kanaaf fala barbaaduudha. Gaafa sana ifatti paarlaamaan yeroo jalqabaatiif dhugaa guyyaa isheen dubbattee paarlaamaa keessatti guyyaa dhugaan itti takka jedhee dubbatamuu jalqabe dhuguma paarlaamaan silkaan godhatee waan dhugaan gaafa sanadha kan jalqabe jedhee ka'uun barbaada. Maaliifan kana kaasaa asiisas akkuma waan kaleessa kana gidduma kana waan Ameerikaan faan marii biyyoolessaa ta'an hin jettu no akkasitti kan oofutu jira. Waan dhiibamee namni deemu fakkeessuudhaaf deemu jira no kun clear ta'uu danda'u qaba. Namni hunduu mariin kun ture bar maayindi seet jettanii obbo Leencoon faan yeroo dheeraatti dhamaa turtan waggoota sadan kana paartileen qaamni walitti dhufuu hin dandeenye walitti dhufee wajjiniin teessanii fireem godhamaa ture miidiyaadhaan baay'ee deemamaa ture. Fertile ground akka uumamuuf waan baay'een hojjetamaa turuusaa yaadachiifamuu qaba namni. Miidiyaadhaan dubbatamaa ture walitti dhufamee koornirii adda addaa irraa kaatagorii gamaa gamanaa walitti dhufamee haalli itti dubbiin ilaalamaa ture jira. Har'aa waan jalqabe miti kun clear ta'ee yoo ta'e gaariidha jechuufan kana kaase. Kan biraan mariin biyyoolessaa nuuf akka misaatii kanatti amma imbulee mootummaa gamaa gamanatti rakkoowwan biyya kana keessa jiran jijjiiramaa as yeroo hunda challenge full of challenge jijjiiramni salphaatti hin dhufu. Jijjiiramni salphaatti ni titu. Aarsaa gaafata. Aarsaatu kaffalamaa jira iddoo adda addaatti. Rakkootu jira. Rakkoon kunoo rakkoo kaleessa dhalate waggaa 3 asii rakkoo waggaa 100 meeqaatu walirra tuulametu assaayimentii waggaa 100 meeqaatu Oromoo irratti jige. Bara hooggansa Oromoon hoogganutti ba'aa guddaan Oromoo irratti jigee jira. Ba'aa waggaa dheeraa
erga waggaa dheeraa kana tuulame kanatu hojjetamaa jira. Marii biyyoolessaatti galuudhaaf fertile ground tuumamuu qaba. Hojii hedduu gaafata hojii mana sana gattaanii hojjechuu irratti chaalenjii ture waan argaa jirru. Waan akka miidiyaattis guyyaa guyyaan chaalenjii gabaafna rakkoo gabaafna. Kun hubatamuu qaba. Kana keessa dhaabbatanii chaalenjii kana keessa marii biyyoolessaati furmaanni jedhanii dhufuun immoo this is a noble idea. It's a crucial issue. Kanadha furmaanni. Mariidhaan waan tokko hin goolabamu taana biyyi mariidhaan dhimma isheen goolabatiin hin jirtu. Biyya addunyaarraa adda miti. Gatteenyi marii waa hiikkachuu immoo aadaa keenya boodatti dhufa. Akka biyyoolessaatti mariin kun waan baay'ee ka'eera jaalleewwan dura kaasan hirmaachisaa ta'uu danda'uu qaba. Waaqaa gaditti waan jiru gadi taa'anii sammuu tasgabbaa'een waltajjii irraa obboleen coon gaafa dhiyeessan falmiitu hin taane mariif dhiyaachuu qabna kan jedhan sun gaafa falmii murattee baatu falma dhatta. Gaafa mariif manaa baatu Oromoon gaafa gadaa gaafa falmiidhaaf ba'u gaafa lollitti dhuftu waa falmuu dhaquun falmiidhaan injifatanii waa tokko mo'anii galuudhaaf rukutanii ajjeesanii galuudhaaf ba'ama. Wal ijaareeti wattee agooda fardaa bokii jedhu warri Booranaa warri Gujiif warri Baalee bokiif agooda fardaa kana qabateetu falmuuf ba'a dirreetti dhaqee falmee lolee waan godheetti raawwatee gala. Haraara gaaddisa gaafa dhaqoo jallaamni jira gaardii jennu kan. Ulee ororoo abbaa gadaa iddoo kaa'amu jira. Bakka tokko tuulu argitanii ittoo ta'e sirna gadaa keessatti gaaddisa dhaqaniitu warri jallaabaa irraa fuudhanii namni yoo yaadallee wallabe waan tokko waan ittiin wal cabsuun iddoo gaaddisan ta'u. Isa dhaqee iddoo tokko tuuleetu iddoo tokko kaa'ee yaadaan walii wajjin mari'atee yaada tokkorraa tokko fudhatee bahuuf gaaddisa ta'a Oromoon. Nuuf arawaa miti dhaloota irraatu generation gap waggoota 27 umrii ijoollummaa keenya nuti daba barachaa daba nu barsiisaa asiin nu ga'an dabatu akka hin taane waan safuu keenya irraa nu fageessu waan safeeffannaa fi seeda Oromoon jedhu ceeraaf fokku Oromoon jedhu irraa nu fageessaati mana barumsaatti ta'u maalitti ta'u kana keessa baanee as geenyeeti eenyummaaf duudhaa ganamaa keenya wallaalle malee wanni kun nuuf haarawaa miti. Dooktara tokkotu sirna gadaa Oromoo qorachuuf gara Booranaa dhaqee eegga fixee booda deebi'ee wal arge waan tokko natti dubbate. Abbootii gadaa wajjin gatta'anii gaaddisatti yeroo jila jilatan yaadaan wal falmanii halkan walii mari'atanii namni tokkotti walii galuu dideedhe. Nama tokkoofiyyuu bulfatanii jedhe. Bulchaniitu namicharra bulanii immoo ganama amansiisanii dhufanii namichitti walii galeetu nama tokkoof buleedhe. Oromoon waan akkasii qabdu sabni waan akkasii qabu nama tokkotu bakkeetti namisiin mariisisee galchu maaltu wal adda siin godhe. Waan an deebisuuf hin dhabe. Duudhi sun maaf dagaagee isin bira gahuu dadhabe. Maaf dhaloonni ammaa kun kana develop gootanii kunoo addunyaarra hin jiru. Haga nama tokkoon kee alatti nambisiin mariisistee bilcheessitee gatteessee xumurutti. Maaf dadhabdu kan jedhu naa kaase. Sababiin Oromoon ofitti yoo deebine nuuf haarawaa miti kanan jedhuuf abbootiin na caala beektu na of kolchitu. Safuuf safeeffannaan Oromoo furtuudha. Kun Oromoo kanatti deebinee gatteenye marii kana keessatti jalqaba ofirraa mana aranii ala aruu dhaquu jedha Oromoon uumammaa. Nuti obboleen coo nama waggaa dheeraa imala qabsoo Oromoo keessatti gaafa reediyoodhaan dur dhaggeeffannu obbo Jaalgalaasaa fa'aa qabsoo Oromootti namni iddoo jiru kan onnati sin laaleeti garuu har'a safuuf safeeffannaan jira kabajni jira. Ayyuun Oromoo, ayyuun siyaasa Oromoo, abbaa gadaa Oromoo, abbaa garaa jenna. Feesbuukitti baane. Safuuf safeeffannaa cabe. Nuti jalqaba
mooraa keenya sirreessuu qabna tokko. Gatteenye marii guddaa nu gaafata. Caayaa Oromummaa jalatti deebineetu maaltu nutti irrate? Akka sabaatti maal dhabne? Maal irratti wal dhabna? Big picture ilaaluu dadhabnee rakkachaa irra jiran. Big picturein keenya Oromiyaaf Oromummaa ni guddicha. Yaadaan waladda ta'uun mana kana keessa koo namni muraasa lakkoofsaan garuu yaada hedduudhaan waladdaa jirra. Garaagarummaa hedduu qabna. Garaagarummaa keenya walii kabajne gatteenye caaya Oromummaa jalatti garaagarummaan akkuma jirutti kabaje waliif kabajne. Oromoon garaagarummaa isaas walii kabajuu beeka. Akkatti fixatu dubbii beeka. Hicitiinis caambaatee jira abbaa gadaa fi abbaa gadaa lama gidduu abbaa gadaa baallii kennuuf abbaa gadaa baallii fuudhu gidduu hicitii himamu isaan lamman gidduutti kanaafuu jira barra. Kan namni tokko nageenya. Lamaan isaanii qofti waaqaa isaan qofti beekan. Har'a hicitii keenya kan ajadamsaa dhoofaan iccitii Oromummaan hin diigame jedhan garaatti liqimsan nuyi nagaraan hin bulin jenneetu Feesbuukitti waan Oromummaa diiguyyuu fuunee firfirsaa oolan. Ganama bariyee ammal kan ifee bari'u waan diiggaa fuunee firfirsina. Ganamatti deebi'uun gatteenyee marii jechuun it's a time. Oromoof immoo aadaadha mariin. Nuuf haarawaa miti kun kana waan qabnu maximize goonaan waanuma qabnu kanatti deebinee kana jabeeffannaan nuti Itoophiyaa dhiisaatii entire the continent Afrikaaf qorsa taana jedheen fudhadhaan qalbiitti adeebinu Oromummaatti adeebinu caaya ganamaatti caaya jalatti adeebinu isa qabannee immoo obboleessi koo waan kaase qaba. Dhaloota miira boo'ichaa keessaa baasuun barbaachisaadha. Biyya kanarraa of achi fageessinee isa hongeenyu. Dhaloonni as dhiyeenyaa kun jijjiirama kana keessa koo biyyi kun kootee dura dhaabbatee biyya kana diina harkaa buusee jira. Still now amma guyyaa irraatti. Ministeerri muummee koo adda waraanaatti malee Oromoo bakka bu'ee adda waraanaatti malee akkuma Baalchaa Saafuu akkuma Qusee Dinagdee proud ta'uu danda'uu qabna. Waan qabnu jabeeffachuun is obligation. Waan qabnu maximize goonee ol kaafanneeti waan dhabne barbaadanna. Obboleencoo waan jabaa kaasan. Gaaf sana otuu waan nuu kenname fudhanne daa'imnaaf shaalli ka kennanii fudhatee kan dabataatti boosiisa jedhan sanadha. Waan arganne itichachaa akka nuu ititu gochaa waan dhabne waloon barbaaddachuun tokko taanee gaaddisa tokkotti nu barbaachisa. Yeroo isaati kun yoo kana goone Itoophiyaaf qorsa taana. Marii biyyoolessaa kana milkeessuu kan dandeenyu nuti garaa tokkoon Oromummaa irratti bu'uureffamnee yoo deemne milkaa'uu dandeenya. Kaanis qajeelchuu dandeenya. Kanaafan akka jedha Booranni fardi areeroo ka'ee areerii ga'ee jedha. Bakka jilaan geenye jechuudha. Anaaf mariin biyyoolessaa kun bakka jilaa ta'a. Oromoon yoo jabaatee achitti jila kana Oromummaa ganamaatiin utubee deeme jila kana utubee bakka jilaatiin ga'ee Itoophiyaaf qorsa ta'a. Nu boqochiisaa abdii jedhuun qabaa. Kan irratti hojjechuu qabnu inni jalqabaa barbaachisummaa isaa irratti namni hunduu hubannoo tokko qabaachuu qaba. Akka miidiyaatti jabaannee kan irratti hojjennee hojiin kun milkoofnaan dhibeen Itoophiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kanaa impaayira kanaa kan waggaa dheeraa assaayimentiin bara dheeraa bara kana furmaata argachuu danda'a. Akkuma obboleencoon waltajjii irraa kaasan yeroo adda addaatti wanti baay'ee nu miliqeera. Kun nu miliqa taanaan garuu ammas aarsaan taanuu kafalchiisa. Nurkaa ba'uun qabu carraa argame itti fayyadamnee itti hirmaannee biyya kana fuunee ceenee seenaa haarawaa akka sabaatti galmeessinee darbuu qabna yaada jedhuun qaba ulfaadhaa horaa bulaa.